Akkamoltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa idil addunyaatti argamtan qeeroo ganamaa raadiyoo TV gamaaf gamana idil addunyaa teessanii hordofaa dhaggeeffachaa jirtan kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya akkam bakka jirtan mara keessanittuu baga jala bultii bara haaraa barkum 2021 simannaa isaatiin bageetti isiniin geessiniin jecha qeeroo ganamaa raadiyoo TV'n sababa barkum 2021 xumura taateewwan dabartee fi akkasumas barkum 2021 bara guddinaa fi akkasumas nageenyi ittiin baay'atee jaalalti ittiin heramtu nuuf haa ta'u isiniifis haa ta'u isiniin jecha sagantaalee teenyaaf simannaa barkum 2021 sababeeffachuudhaan taateewwan gurguddoo akka Itoophiyaa fi Afrikaa akkasumas idil addunyaa barkum 2020 taatee dabartee guututti akka yaadannootti qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Kanaafis hanga xumura keenyaatti kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Kan qophicha kanaan isin faana turuu an obsaar du'anii qeeroo ganamaa raadiyootii firra hamma tamsaasa kallattiin nu faana turtii gaarii. Akkuma beekamutti maayikiroo sekondiin gara sekondii sekondiin gara deeqaan ammoo gara sa'aan gara guyyaan gara torbaan gara ji'aajiin gara waggaatti akkasumas waggaan gara jaarraatii fi barkumitti harkaanfatee akkasumas dhalli namaa kan jiraate kan ammoo lubbuu itti dhabee akkasumas kan ammoo bara xiqqaan dhalatee kan ammoo guddatee dargaggeessaas ta'u fuudhee kan ammoo kan fuudhee jiru itti ilmaan horee akkasumas dhawataa jireenya ilma namaa kana keessatti waggaa hedduu jiraachuudhaan lakkaawwachaa deemama. Kanaanis barkum 2020 dabarree waggaa barkum 2021tti tarkaanfachuudhaaf jala bultii irratti argamna. Kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya ammallee irra deebinee bakka barkum 2021 itti isiniin geessiniin jecha akkasumas sababa simannaa waggaa 2021 sababeeffachuun guyyaa arraantanaa qophichi keenya taateewwan addunyaa keessattuu biyya keenyaa jalqabee hanga idil addunyaatti taatee gurguddoo barkum 2020 jalqaba barkum 2019 jechuudha takka farraa kaatee hanga guyyaa arraantanaatti isin biraan goodhaaf qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Taatee kanaan kan isin faana turuu isiniif dhiyeessuudhaan kurfeessaaf qopheessan an obsaa ridu'anii ammallee nu faana turtii gaarii. Taateen keenya akka ijootti kan addunyaa guutuu balbala cufachiisee fi akkasumas akka addunyaatti mul'ate dabre keessattuu COVID-19 kan jalqabnuu fi akkasumattillee taateewwan biyya keenyaa keessatti fincila diddaa xumura gabrummaatii fi keessattuu namoota babbeekamoo biyya keenyaa dabalatee Afrikaa fi idil addunyaatti lubbuu itti dhabanii fi akkasumattillee taateewwan gurguddoo filannoo pirezidaantummaa bara kanaa barkum 2020 marsaa 46 kan Joo Baayiden fi akkasumas taateewwan gurguddoo awwaannisa Afrikaa keessatti kan mudate irrattis kan xiyyeeffatu ta'a. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya sagantaan keenya kan jalqabnu akka Itoophiyaatti ammoo lolli jalqabni Itoophiyaa keessatti taateewwan tahamte maal faadha kan joorraa kan jalqabnu ta'a. Hamma xumuraatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna malleen qophicha keenyaan jalqaba taateewwan bara 2020 keessattuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 hanga bara 2013 keessatti taateewwan taate hedduutu jira. Akka addunyaatti ammoo bara 2019 jechuudha tokkoffaarraa jalqabee hanga bara 2020tti ammoo taateewwan Itoophiyaa keessatti taamte gurguddoon akka Itoophiyaatti kan qabannee isiniif dhiyaanne yoo taatu Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti taateewwan gurguddoon taate afur qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Taateen gurguddoon afran keessaa tokkoffaan du'a artistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuun dhabuu keenyaa fi kan kana qofa osoo hin taane akkasumattillee lola Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru mootummaa federaalaatii fi naannoo jidduutti fi fincila diddaa xumura gabrummaa yeroo afuriif hiriira mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Kana qofa osoo hin taane akkasumas hooggantoonni dhaabbotan siyaasaa keessattuu kanneen Oromoo dhaabbotan siyaasaa gaggeessan mana hidhaa keessatti fi miidiyaalee walabummaadhaan gara biyyaatti galan gara biyyaarraa baafamuurrattis kan fuulleeffate ta'a. Keessattuu barkum 2020 jalqaba keessattuu qeeroof qarreen guutuu Oromiyaa keessatti wayitaa lubbuun jirutti gaggeessitoonni ilmaan Oromoodhaa kanneen dhaabbotan garagaraa gaggeessaa turan kanneen akkasumas paartiilee adda addaa hoogganaa turan erga Oromiyaa keessatti galan barkum 2018 boodatti waggaa tokkoof walakkaa nagaan erga jiraataniin booda taateewwan Oromiyaa keessatti taamteen keessattuu ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin duratti Oromoon guyyaan gara guyyaatti ajjeefamu reebamuu fi akkasumas taateewwan hedduun keessummaawaa wayita dhufetti ummanni Oromoodhaa keessaaf ala maqaa wal xureessuu fi wal balleessuu fi dhaabbotan siyaasaa maqaa balleessummaa fi akkasumas walitti gaarreenfannaa fi feeroo fi qeeroodha jechuudhaan walitti dhaadachuun tarkaanfachaati dhufte osoo kan kanaan jiru kan dhaabbotan siyaasaa hooggananii fi mootummaan
biyya bulchaa jiru ammoo walitti gaarreeffachaan ummata jidduutti hammachaa wayita dhufaa jirtutti taatee guddoon Itoophiyaa keessatti uumamte yookaan lafa Oromiyaa Finfinnee galaan keessatti uumamte waxabajjii 29 bara 2020 akka lakkoofsa warra Awurooppaa ta'u yookaan bara faranjootaatti taateen guddoon halkan keessaa sa'aatii 3 walakkaatti artistii gameessaa fi hayyuu namaatii fi akkasumas abshaala Oromoon quuqama sabaatiif qabu artistii kabajamaaf jaalataa ummata Oromoo bira dabree akka Afrikaatti fudhatama ol aanaa qabaachaa ture artistii Hacaaluu Hundeessaa sagaleensaa yadaloo fi akkasumas meeshaa muuziqaatiin jaalalaa fi sirba warraaqsaa ummata Oromootii fi ummata fi bohaarsaa ummata fiitiif sagalee taa ture halkan itti dhabe teeti turte halkan sanii jalqabee ilmaan Oromoo guyyaa tokko keessatti lubbuu namoota 161 olii kan dhaban teeti jira taateewwan kun egaa artistii Hacaaluun kun ajjeefamee harka diinaattiin dabarfamee ajjeefamee boodatti taateen kun guutuu Oromiyaa keessatti fincila diddaa xumura gabrummaatiif mormiidhaaf sagalee dhaadannaa ittiin gabbaan taatee jirti magaalaa baadiyyaa guutuu Oromiyaa akkasumas osoo lafti Itoophiyaa nafin sabaaf sablammoonni gaddaa fi miira adda addaa keessa galuun jalqabamte Itoophiyaa keessatti waggoota 6 oliif gadda keessa kan jirtu keessattuu akka Oromiyaatti nama Oromoon ta'e keessattuu quuqama sabaatiif ol aantummaa fi bakka ummanni Oromoo hin eenetti kan hin mul'anne artistii kabajamaaf jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa erga du'een boodatti ammoo gaddi guutaan Oromiyaa guutuu keessatti wal gadaa'e ifa guutuu turaan ture dukkanatti jijjiire ilmaan Oromoo kan biyya keessaa biyya alaa sheekaa akkasumas beekamaan ta'an hundi isaanii miira gaddaa keessa galuudhaan ammoo ilmaan Oromoo lubbuun itti dhabu taateeti jirti osoo lubbuu dhabuu qofa hin tahin guyyuma lakka dho'ataan awwaalchisaa sirna gaggeessaa isaa osoo hin taasifamin maatii tokko keessaa namoota lubbuun dhaban mul'achaati dhufe gadda gubbaan dabalamaa dhufus akkasumas guyyumaan gara guyyaatti guutuu Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa ture qeeroof qarreen hidhaa dararaa akkasumas hoggoottan dhaabbotan siyaasaa gaggeessan kanneen akka Jawaar Mohaammed obbo Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas dargaggeessa Hamzaa Boronaatii fi Shamshaddiin Xaa akka fakkeenyummaatti mana hidhaatti namoota dararamaa jiran keessaa arra isaanis akka ijootti ta'aniiti jirtan namoota 5,000 ol kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran wayita ta'anitti ammoo hoggantoonni dhaabbotan siyaasaa mormii isaanii alatti hanga ammaan tanaa himata shororkeessummaa irrattis baname gaggeeffamaatu jira taateen kun wayita filannoon biyyaalessaa bara 2020 kan gaggeeffamuuf jiraatutti sababa COVID-19tiif dabarfamu jechuudhaan hanga ammaan tanaatti hoggantoota paartiilee siyaasaa gaggeessaa turan gara mana hidhaa keessatti guyyaan gara guyyaatti baalamaa fi shororkeessummaan himanni biraa guyyaan irratti dhiyaachaa ture hanga arraan tanaa kan mana hidhaa keessatti argaman taateeti jirti taateen kun kan ta'ame artistii Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 erga lubbuu isaa dhabneen boodatti gaggeessitoota kanaas osoo lubbuun jiruudhaan mana hidhaa keessattis argamu danda'amaniiti jiran kun taatee bara 2020 Itoophiyaa keessattuu lafa Oromiyaa irratti taamteeti jirti inni lammadaa taateen guddoon baha Afrikaa keessatti taamte keessattuu gara Itoophiyaa keessatti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiifte COVID-19 osoo biyyattiin ta'in duratti humnaan awwaannisaa biyya ardii Afrikaa baarraa facee biyya Yemen irraa ka'ee Somaaliyaa qaxxaamuree akkasumas gara Jibuutii fi Itoophiyaa seenee Afrikaa tana guutuu waliin ga'ee miidhaa hedduu dhaqqabsiise namoota miliyoona 20 olitti lakkaa'amu beelaaf saaxiluu dandeesseeti jira rakkoo midhaan inni irra dhaqqabees hanga ammaan tanaatti dhaabbanni nyaata addunyaatii fi dhaabbanni mirgoota namummaatiif falmanii fi akkasumas gargaarsa namummaa cinaa dhaabbachaa tura guyyaan gara guyyaatti miidhaa inni geessisaa dabreen miidhaa hamaa bara 2020 waggaa tokko keessatti marsaa 3 oliif gara Afrikaa kana keessatti humnaan awwaannisaa qoodaan miidhaa cimaa dhaqqabsiisee jechuudhaanis akka seenaatti dubbatameeti jira taateen kun waggoota 70 booda kan ta'e yeroo ta'uun keessattuu Afrikaa keessatti miidhaan qotee bultoota irratti miidhaan awwaannisni hongee ammoo hanga ammaan tanaatti rakkoo beelaaf saaxiluu baha gammoojjii keessattuu lafa saaraa keessatti miidhaan inni dhaqqabsiise beeladaa fi akkasumas namoota lubbuun jiraatan irratti beelaaf akka isaan saaxilaman taasisuu dandeeti jira jechuudhaan taatee bara 2020 keessaa humnaan awwaannisaattis akka seenaattis dubbatamaati jira gama biraatiin taateen guddoon ammoo gara Itoophiyaa keessatti taamaa jirtuun filannoo biyyaalessaatiin mormitoonni akkasumas boordiin filannoo biyyaalessaa bara 2020 keessa gaggeeffamuuf jiraatu gara waggaatan beekamnetti
dabarfamee ture. Ayyaana sabaa fi sablammootaa guutuu Itoophiyaa keessatti naannoon gara naannootti gaggeeffamaa ture. Sababa COVID-19 akkasumas mootummaan cimsaa hundaa'uu dhabuu fi akkasumatti illee hanga ammaan tanaatti rakkoon fura waan hin qabneef jecha akka naannootti osoo hin taane naannoo hunda keessatti iddoo jiranitti hanga godinaatti gaggeeffame jiraatee argamee ture. Gama biraatti filannoon biyyaalessaa wayita dorgomtoonni keessattuu kan baranaa adda isa taasisu wayita dhaabbotan siyaasaa kanneen biyya ambaa turan gara biyyaatti galan sababa jijjiiramaa fi akkasumas ifa dimokiraasummaa lafa qabate bijaamee hooggantoonni dhaabbotan siyaasaatiif dhaabni siyaasaa ummataaf bakkaa fi ummataa fi oromiyaadhaaf bakka buufame jaamee kan garagaraa gara biyyaatti erga deebi'een boodatti ammoo lafa qabeessummaa dimokiraasummaa gara dukkanaatti jijjiirame hooggantoonni dhaabbotan siyaasaa gara mana hidhaa keessatti hidhaaf dararamaa jiraachuun taatee barkum 2020 taatee argamteeti jirti. Inni biroon hiriira mormii barkum 2020 akkasumas keessattuu qeeroof qarreen baruma kana keessa fincila diddaa xumura gabrummaa jechuudhaan lagannaa gabaatii fi bittaa gurgurtaa akkasumatti illee hiriira bahuudhaanii fi akkasumas sagalee mormii isaanii dhageessifachaa turuun guutuu Oromiyaa keessatti waggaa tokko keessattuu ji'a 3 keessatti marsaa 3 oleef kan gaggeeffame yeroo ta'u keessattuu jijjiiramuu dhufu baatos kan dura dhaabbannaa godhan ta'eeti jira. Barri 2020 taatee Oromiyaa keessatti hiriirri mormii wayita gaggeeffamuu lubbuun ilmaan Oromoo ittiin dhabanii fi qeeroof qarreen ittiin mana hidhaa keessa keessummeessaa turan taatee argamteeti jirti. Barri 2020 dukkanaan dabarfame gara bar 2021tti ifanuuf haa taasisu jechuun qeeroof qarreen bara seenaati jechuudhaan dubbatamaati jira. Gama xumuraatiin bar 2020 akka Itoophiyaa keessatti taatiin guddoon walitti gaarreeffannaan biyyaa keessattuu gara mootummaa federaalaatii fi naannoo jidduutti gaggeeffamaa ture. Naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa akkasumas mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa keessattuu kan taasifame ji'a 4 humna raayyaa ittisa biyyaa irratti zoonii kaabaa kan jiru waraana buufata raayyaa ittisa biyyaa irratti humni addaa poolisii naannoo Tigraay kan tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate taa'amteeti jirti. Osoo tarkaanfiin kun hin fudhatamin duratti walitti gaarreeffannaan naannoo Amaaraatii fi Tigraay akkasumas mootummaa federaalaa jidduu gaggeeffamaa ture yeroo dheeraadhaaf lafarraa harkifachaa turus gara araaraatiin xumuramaa baatus hooggantoonnii fi akkasumatti illee gareen TPLF dhiibamanii aangoo keessaa harcaafamuu fi akkasumas Oromiyaa keessaa fi lafoota Itoophiyaa kanneen magaalaa guddittii Finfinnee irraa dhiibamanii gara Maqaleetti hafan taateeti jirti. Hooggantoonni kanneen aangoota keessaa dhiibaman keessaa akka fakkeenyaatti xumura boodaatiin kan dhiibamtee baate adde Mufriyaat Kaamil gara aangoo isii fariidhaan gadhiisuudhaan gara naannoo Maqaleetti imalte turte. Gara naannoo Tigraayitti imalte turte. Ergasiin booda walitti gaarreeffannaan lakkuma ammaachaa dhufuun sababaan isaatis filannoo biyyaalessaatiif jecha naannoo Tigraay akka naannootti filannoo gaggeessuudhaaf akka turte murteessee turte. Mootummaan federaalaa yeroon gara yerootti akeekkachiisaa turus mootummaan naannoo Tigraay ammoo fedhii isaaniitiin akka dirqamaatti jaalattanis jibbitanis waan hafan taane jechuun gaggeessuu itti fufeeti jira. Wayita filannoon gaggeessaniin boodatti manni marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaadhaa paarlaamaan jechuun bakka bu'oota uummattootaa kan ta'an filannoon naannoo Tigraayitti gaggeeffame fudhatama kan qabne jechuudhaanis dubbatame tureeti jira. Kanaan wal qabatee deebisaan hooggantoota TPLF kan filatames kan filates uummata waan ta'eef kanaaf jecha wanni uummanni filatee uummataaf ta'uu qaba jechuudhaan itti ciccaati turan. Ergasiin booda manni marii federeeshiniitii fi akkasumas bakka bu'oota uummataarraa naannoon akka federaalaatti baay'ataa fi akkasumas mirga irraa eeggatamuu qabdu akka hin harkanne dhiibamtee turte. Baay'inni waggaadhaan gara waggaatti isiif ramadamuuf jiraate akka mulqamtuu fi akkasumas tajaajilli mootummaa federaalaa isin argattu akka ugguramtu taasifteeti jirti. Hooggantoota lamaan ammoo walitti gaarreeffannaan hammaachaati dhufte. Ergasii dhukaasni halkan keessaa kan itti raawwatame sa'aatii 3 walakkaan boodatti 4 raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaa irratti kan buufatee jiru. Tigraay keessa irratti raayyaan humni addaa poolisii naannoo Tigraay itti tarkaanfii fudhachuudhaan miidhaa dhaqqabsiisee muummee ministeera Abiy Ahmad lolli akka labsamu taasise. Ergasii walitti gaarreeffannaa saniin lolli hanga ammaan tanaatti deemamaati jira.
lola kana lubbuun namoota kumaatamaa dhabuu fi akkasumatti illee qe'ee fi qabeenya uummattoota naannoo Tigraay kan buqqaanii naannoo 50,000tti ol tilmaamaman gara Suudaanitti biyyoota ollaatti baqatanii jiraachuunis barameeti jira. Dhaabbanni mirgoota namummaa Amnesty International akkasumas UNHCR fi dhaabbotaan garaagaraa gaazexeessummaa fi akkasumas rakkoon adda addaatiin kan irra gahaa turan himanni banamaati jira. Ifaa fi akkasumatti illee neetworkii yookaan walqunnamtiin sarara bilbilaatis addaan citee ta'uun midhaan ammaan tanallee dhaqqabame addaan ifa wanni ta'e tokkolleen hin jiru ta'eeti jira. Gabaasa qorachuudhaaf mirgoota namummaatiif kan falman achitti imaluudhaaf kan dhorkamanii fi gargaarsa barbaachisuuf taasisuudhaaf gara mootummaan qofaan hayyamamaa akka ta'etu dubbatamaa ture. Gama biraatiin ammoo rakkoon naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa turus boodarraa ammoo mootummaan federaalaa humna raayyaa ittisa biyyaatiin to'annoo jala oolfamte jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay akka komaand poostuu bultuun labsameeti turte. Ergasiin hammaan tanaatti raayyaan ittisa biyyaa gara Maqaleetti qabatee dhuunfatee jiraatus magaalota gurguddoo naannoo Tigraay keessatti argaman kanneen akka Addagraad akkasumas Maqalee dabalatee magaalota hedduu dhuunfatee argamus hanga ammaan tanaatti hooggantoonni TPLF fi achi butee fi eessa akka jiraatan wanni dubbatamee fi akkasumas hin jiru ta'eeti jira. Gaba biraatiin hooggantoota namoota bakka isaan jiran beekaniif gara calbaasii qarshii miliyoona 10 akka kennamuuf dubbatamaa ture. Garuu hanga ammaan tanaatti odeeffannoo argachuu dhabuun isaaniitis taateeti jirti. Taatee bara 2020 raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumas mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraatii fi Tigraay jidduutti wallabdee uumamte taatee guddoo seena qabeessa taatee argamteeti jirti. Meeshaa muuziqaa aartii fi akkasumas mirgoota namummaatiif falmaa turanii fi hooggantoota bulchaa biyyoota duraanii kan Afrikaa keessa kanneen akka biyya Keeniyaa akkasumas Gaanaa fi akkasumatti illee Masrii keessa Mahamad Mursi dabalatee hooggantoota bara 2020 kan lubbuu isaanii dhaban taateeti jirti. Taateen bara 2020 takka Afrikaa keessatti lubbuu dhaban hedduun argamtus akka addunyaatti ammoo taateen hedduun biraatis dabalataan argamteeti jirti. Wuhan keessatti kan tamsee addunyaa guutuu kan balbala cufachiise koronaa vaayirasiin ji'a 11ffaa bara 2019 Wuhan irraa ka'ee tamsaasa isaa akka odeeffannoo saayinsii fi qorattoonni akkasumas ogeeyyiin fayyaa dubbachaa turanitti tamseen isaa hanga ammaan tanaan beekamuu baatus dhibee COVID-19 jaamii moggaafamu Wuhan keessaa ka'uun bineensota akkasumas soorata namni lammiileen Chaayinaa soorachaa turan irraa faca'uudhaan idil addunyaa walgeeyyachuudhaan saayinsoonni walitti dubbachaa turan. Wayita koronaa vaayirasiin kun tamsootti Chaayinaa keessatti dhibeen kun haalaan hammaatee biyyattii yaachisaa turte. Ergasii ammoo idil addunyaa walga'uun isaa ergaa jalqabameen boodatti pirezidaantiin Ameerikaa fi Chaayinaan ammoo walitti gaarreeffannaadhaa fi akkasumas moggaasa maqaa walii jijjiiruun itti fufteeti jirti. Sababa koronaa vaayirasiitti walitti gaarreeffannaan hammachaa dhufaa jiraattus koronaa vaayirasiin ammoo tamseen isaa waan lafa qabatee hammaatee deeme fakkaata. Bara 2020 ji'a sadaffaa ammoo guutuu addunyaa walga'uudhaan addunyaan balbaleesii akka tufattus taasiseeti jira. Keessattuu biyyoota akka Awurooppaa keessa Xaaliyaanii fi Ispeen haalaan miidheeti ture. Faransiis miidhaa isaa hammas mara miidhuu baatus garasumaan gara Laatiin Ameerikaatii fi ardii Eeshiyaalee biyyoota Suudii Arabiyaa hanga Makkatul Mukarramaa waggaarraa gara waggaatti musliimni itti walgahan amantii kadhannaa sirna eebbaatiin gaggeeffamaa turte hajjii fi akkasumas umraan akka cufamtu taasifteeti jirti. Kana bira dabruudhaan addunyaa tana walga'uudhaan hanga ammaan tanaatti reekoordii hammattee kan qabattee jirtu biyya Ameerikaadha daadar keessaati jira. Koronaa vaayirasiin tamseen isaa Chaayinaa toos hanga ammaan tanaatti babal'atee lubbuu namoota miliyoona 4 ol addunyaa kanarraa dhabamsiisuu dandeetti jira. Gama biraatiin gara miliyoona 20 olitti lubbuu ilmaan namaatiif dhibeen kanaan saaxilamuu danda'amaniiti jiran. Koronaa vaayirasiin dhibee addunyaa kana faalee jiru yeroo ta'u addunyaa kana irratti ammoo balbala cufachiisee keessattuu ispoortii fi walqunnamtii diinagdee gama biraatiin teekinooloojii guddina isaatiin maletti meeshaan daldalaatiif xiyyaaronni akkasumas markaba dabalatee daandiiwwan hundi biyyoonni hundi ollaa hanga walirraa cufatuu fi walshakkii fi akkasumatti illee biyyoonni hariiroo cimaa qaban akka walirraa addaan fagaatan taasifteeti jirti. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa mariidhaaf akka walitti hin dhufnee fi akkasumas keessatti taphoota ispoortiitiin hariiroon adda addaa akka hin cimneef dirreen alatti kan cufatame ta'eeti jira. Hanga guyyaa har'aan tanaatti dirree kubbaa miilaatii fi akkasumas atileetiksii mantaanee sirna ispoortii wayita gaggeeffamutti daawwattoota yookaan deeggartootaan alatti gaggeeffamaa jira. Barri 2020 takka keessa koronaa vaayirasiin addunyaa guutuu walga'e
Afrikaa tana miidhaa jiraatus Afrikaa keessatti ammoo sadarkaa jalqabaarra kan jirtu ammoo South Afrikaa taate yookaan gama Afrikaa kibbaa taateeti jirti. Gama kaaniin itti aantuudhaan Masriin ammoo rigamaati jirti. Gama biraatiin Itoophiyaa keessatti lubbuun namoota hedduu dhabamaa jiraatuun guyyaan gara guyyaatti ammoo dhibee kanaaf namoonni kan saaxilaman hedduu ta'eeti jira. Addunyaa kanarratti ammoo babal'achaa dhufuudhaan addunyaarra sadarkaa jalqabaarra jirtu ammoo Ameerikaa taateeti jirti. Ameerikaan keessattuu sababa COVID-19 kun babal'achuu irratti dinagdeen isii gabbuudhaa fi akkasumas biyyattii keessatti rakkoon hamaa fi walitti gaarreenfannaa mootummaan akka sirna filannoo irratti walittis dhaadatanii fi waliinis tuffatantee argameeti jira. Barri 2020 keessa filannoo Ameerikaa sababa COVID-19 keessatti gaggeeffamuudhaan filannoo seena qabeessa taateeti jirti. Koronaa vaayirasiin wayita gaggeeffamaa jiretti dorgommii duula filannoo irratti hawaasa biratti fudhatama kan qabu taasisuudhaan Joo Baayiden fageenyatti mo'achuu dandeetti jira. Sababa kanaanis qisaasamuu qabeenyaa fi akkasumatti illee koronaa vaayirasii to'annoo dhabuu irratti kan oolche jechuudhaan Tiraamp wayita filannoo gaggeessaa turanitti deeggartoota amansiisuu irratti kan filate ta'eeti jira. Koronaa vaayirasiin ardii Awurooppaattis waan hafan qabne ta'e hanga ammaan tanaatti deemamaa jiraatus amma immoo bifa haaraa akaakuu haaraan jalqabee UK keessatti miidhaa dhaqqabsiisaati jira. Akkasumatti illee guyyaan gara guyyaatti koronaa vaayirasiin hammaachuu bira dabree addunyaa kana balbala wayita cufachiiseen asitti ammas haalaan keeti jira. Garuu ammoo qorichi isaa kan bara 2020 jalqaba baatii 9ffaa yookaan ji'a 10ffaa ni hirama jaamee tures gara ji'a 11ffaa keessatti qophiin xumurame jalqaba talaallii isaa fudhachuu irratti ogeeyyota fayyaatti jalqabee biyyoonni guddatanii akka waliif kennaa jirantu mul'achaa jira. Bara 2020 takka ammoo addunyaa guutuu wal godhaa biyyoota hiyyeetii dabalatee akkasumatti illee biyyoonni guddatanis talaalliin lammiileen ilma namummaa qofaaf koronaa vaayirasii Pfizerii fi akkas Moderna akka argatan ni taasifama jechuudhaanis dubbatamaati jira. Koronaa vaayirasiin addunyaa balbala cufachiisee barri 2020 akka raajiitiif seenaa ta'e dubbatamaati jira. Kan hariiroo ilma namaa jaalala sirna gaa'ilaa keessattis akka walitti hirmaannee fi walitti dhufeenya ilma namummaa addaan kutee barri 2020 akka dukkanaati jechuudhaan namoonni hedduun bifa adda addaatiin marsaa miidiyaa hawaasaarraa waliif qoodaati jira. Gama biraatiin ammoo barri 2020 keessatti akka addunyaatti filannoo biyyaalessaa kan seena qabeessa taate Ameerikaa keessatti marsaa 46ffaadhaaf kan gaggeeffamaa ture pirezidaantii Joo Baayiden fi akkasumas pirezidaantii yeroo ammaan tana waggaa 4 bulchaa ture. Pirezidaantiin Tiraamp wal dorgommii isaan gaggeessaa turaniin filannoodhaan dursaa argachuudhaan Joo Baayiden filannoo isaa injifachuu jalqabeeti jira. Filannoo Joo Baayiden injifatame akka Ameerikaatti filannoo seena qabeessa taatee argamtus Ameerikaa keessatti pirezidaantii 46ffaa kan seena qabeessaa fi sagalee caalmaa fi akkasumas pirezidaantii yeroodhaan biyyattiin keessattuu koronaa vaayirasii wayita duula filannoo gaggeessuudhaaf yaachifamaa turetti filannoo sagalee caalmaa fi sagalee haalaan duran baratameen tureen alatti kanname jechuudhaanis dubbatamaa ture. Mr. Joo Baayiden bara kana bara 2020 takka amajjii 20 kan sirna walharkaa fuudhinsaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp wajjin kan gaggeeffamu wayita ta'u pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp hanga guyyaa har'aan tanaatti duula filannoo malaammaltummaatu keessa jira jechuudhaanis haalaatti jira. Joo Baayiden fi Tiraamp jidduutti akka Ameerikaatti addunyaattis taana waan seena qabeessaa fi amaloota Ameerikaa keessa baratameen turre akka haaraatti dhalachuu jalqabe. Walitti qeequmsaa fi akkasumas wal haaduu fi kan biraa dabree ammoo sirna waliif amanuu dhabuu filannoo anaatu filate jechuun Ameerikaa keessa waan hin baratamin taate argamteeti jirti. Aangoo dabarsanii kannuu irratti diduun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seenaa haaree galmeesse jechuudhaan akka addunyaattis dubbatamaati jira. Mr. Joo Baayiden hanga ammaan tanaatti sagalee caalmaa argatus manni murtiitiin hanga ammaan tanaa yakkatti himatamaa jiraatus sagalee caalmaa akka argatee jiraatu mirkanaa'ee jira. Amajjii 20 bara 2020 kan sirni aangoo Washington DC White House fuulduratti kan walharkaa fuudhamu ta'eeti jira. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa taateewwan addunyaa bara 2020 tan taateen isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Barri 2020 bara dukkanaa keessattuu sababoota adda addaa dhibee COVID-19 jalqabe hanga siyaasaa fi akkasumas namoota lubbuun dhabanii fi namoota babbeekamoo taateewwan gurguddaa addunyaa kana taate jennee isiniif qabanne barri 2020 dabre ibduwa dabarsitan isiniin jecha bara 2020 takka ammoo barri jaalaltii ittiin baay'attee waliif heeruun argamtuu fi nageenyi itti lafa qabatee ifti itti mul'attu nuuf haa ta'uun ammoo bariif
dhiyaan hunda keessanum bara gaarii guyyaa gaarii akkasumas bara jireenya ittiin haaree jalqabdan isiniif haa ta'uun dhaamsa qeeroo ganamaa raadiyoo fi tiifiidhaan qophii keenya kan goolabnu ta'a. Qophicha kanaan kan isin faana turiyaan obsaa Ridwaanii hamma xumura oduu keenyatti nu faana turuu keessaniifis galata qabdan isinin jecha qeeroo ganamaa raadiyoo fi tiifii miidiyaa uummataa nu daawwachuu keessaniif galatoomama. Horaa nu bulaa deebanaa isinin jecha bara baranaa wara bara hedduu isinin jennam.